Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota chaanala kiyya jalatti argamtan ashamaa harka fuunee Oromootiyya gaalii bakkuma jirtan maratti nagaaf rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota chaanala Halimaappii jalatti argamtan viidiyoon kiyya karraa immoo waa'ee mucaa Taajuu Shurrubbeetii. Rabbiin isa haa fayyisu, Rabbiin isa haa guddisu, haadhaaf abbaa isaa biratti Rabbiin nagaa walitti haa deebisu, isallee Rabbiin nagaa haa baasu, haadha isallee Rabbiin daddafetti ilmoo haadha Rabbiin walaa agarsiisu inshaallah. Akkuma namni hunduu miidiyaa gubbarratti argeen ilmi kuni booyaa jira, namni na gaafatu hin jiru jedhaa jira. Rabbuun haa laaffisu, wallah rabbummaan haa laaffisu. Wallahi namni Oromoo qaaliin akkuma inni jedhu nama lama bichaan na gaafate jedha. Baay'ee dagannee wallahi mucaa dhaqee waraabee hidhe kana Rabbiin addunyaa akiraa khayriin isa haa yaadattu jenna. Obboleessa keenya ka dhaqee ilaalee waraabee viidiyoo kana kaasee miidiyaa irratti nutti agarsiise. Khayriin isa haa yaadattu, Rabbiin fayyaa isaa haa kennu, isallee muraada isaa haa guutu. Rabbiin mucaa kanallee fayyaa haa kennuufi Rabbiin inshaallah yaada muraada haa guutuufi dilii kennanii Rabbiin ilmooteen qixaatiin ilmooteen yaaddessinii. Daa'imni kun sababa dilii nama abbaa irraa kaka'een daa'imni kun yaada keessa seenee booyaa jira, addatti hafeetiin booyaa jira. Rabbiin fayyaa isaa haa kennu, nagaanii haadhaaf abbaa isaa waliin argamsiisuuf inshaallah. Haatillee akkuma san miidiyaa irratti boottee dubbataa waan garaa nama nyaatu akkaani haatillee miidiyaa irratti komii himatti, komii dubbatti, garaa waa dhalee aaree waan jedhus waan dubbatus hin beeku. Maal gootiree isillee akkuma san ilma isii hanga sa'a kana dagatamee irraa ture. Namni isa quba dhabuunu waan baay'ee akkaan nama yaaddisu, akkaan nama gaddisiisu. Rabbiin inshaallah nagaan ilmoo isii biratti isii haa deebisu.